Waaw 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 ajaa'iba dhugaa guyyaan har'aa kuni guyyaa gammachuu obboleettii keenyati. Guyyaan har'aa baay'ee guyyaa nama gammachiisu maatiin haala kanaanii walga'ii obboleettii keenya intala adaadaa keenya eebbisiisatiin jirra. Egaa asumaanii baga waaqayyoon guyyaa kanaan si ga'ee obboleettii koo burtukaan geetu jechuun barbaada. Egaa nagaan daganne nagaa fi araarri waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u guyyaa har'aa kanaa eebbarra jirra intala adaadaa keenyatu eebbifama jechuudha intala adaadaa bilisummaati haa ta'u malee egaa maatiin hedduu baay'ate bakka kanatti jechuudha kan baay'ee nama gammachiisu keessaa maatiin akkanatti wal ga'ee yeroo mucayyoo kana eebbisiisu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa bakka kanatti ilmaan eessummanii jiru, ilmaan adaadaa jiru, kan wasiilanii jiru, adaadaan jirti, indootiyyaan jirti, kana sana siniin hin jedhu. Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa adaadonni ishii fi indootiyyoonni ishii haala kana fakkaatuun qorobee hojjetatanii jechuudha. Cuukkoo hojjetatanii intala ofii eebbisiisuu dhufanii kun amma bakka kanatti abbaa fi haadha fi obboleettii fi ishii eebbifamtuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Maatii bal'aa akkanaa keessatti dhalachuunis baay'ee nama gammachiisa. Yeroo maatiin bal'aan akka kanaa miidhagee intala ofii wal ga'ee jechuudha. Kan obboleessi ta'ee, kan durbii ta'ee, kan obboleettii taatee haala kanaan hidhatanii uffatanii bareedanii maatiin tokkummaadhaanii mucayyoo kana eebbisiisu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Dabalee baga waaqayyoon guyyaa kanaan si ga'ee baga waaqayyoo si gargaaree jedha. Dhugaa gammachuu addaa gammaddee jirti ishiinillee abbaa ishii haadha ishii wajjiniin kun haadha ishiiti kuni. Haadha ishii akkasitti hammattee akkasitti haadha ishii wajjin immoo suuraa viidiyoo suuraa akkasitti kakka'aatiin jirra. Guyyaan kun guyyaadhuma keenya. Nutis kennaa namoonni hiriyoonni ishii jechuudha. Hiriyoonni ishii obboloonni ishii. Akkasumallee ilmaan adaadaa, ilmaan eessumaa, ilmaan wasiilanii, ilmaan indootiyyaa hundi wal ga'anii kennaafii jiru. Kan argaa jirtan kun ishii bukkeetti ilmaan indootiyyoota ishiiti jechuudha. Kennaa fidanii fi qabatanii jiru. Kun immoo kan argaa jirtan ilma eessumaati jechuudha. Ilma eessumaa obboleessa bilisummaati. Galataadha. Baay'ee gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Ishiin baay'ee gammachuu bakka keessa darbitee waan of gootu dhabdeetiin jirti. Kunis egaa kan argitanii obboleessa bilisummaa waaqoo ilma eessumaati. Dhugaa dubbachuudhaa fi kana sana hisiniin jedhu kun immoo obboleettii ishiiti. Gammachuun har'aagaa adda kan ta'edha. Kun immoo ilma indootiyyaa ishiiti. Obboleettiin immoo kanarratti eebba ishii kanarratti kennaa qopheessiteefii jirti. Kennaan kun egaa kennaa sa'aatii harkaati. Iddoo kanatti jechuudha suura waliin ka'uudhaa fi kennaafii jirti jechuudha. Kennaa qopheessiteef sa'aatii harkaa baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama gammachiisu. Fuula jara lamaan irraa kan ifu immoo gammachuu addaa jechuudha. Ishiin eebbifamtu immoo dhugaa rabbii baay'uma tokko gammaddee gammachuu addaatiin jirti. Ammas egaa irra deebiidhaanii duraan suura wajjin ka'ee ilmi indootiyyaa ammas dabalataanii kennaa qopheesseef kennaafii jira. Isaan kun immoo indootiyaadha jechuudha. Indootiyaadha. Haa ta'u malee indootiyyaan kun qorobee cuukkoo fidanii dhufan jechuudha. Biyyarraa cuukkoo fidanii ittiin eebbisiisudha. Ilmaan isaanii qabatanii abbaa manaa isaanii qabatanii fataa jedhanii dhufanii kun akkanatti cuukkoo isaanii qabatanii suura wajjin ka'anii kan cinaatti argamu immoo obboleessa ishiiti jechuudha. Obboleessa ishiitii baay'ee kan nama gammachiisu ababaa adii fi diimaa wal keessa jiru sana ababaa qulqulluu gaafan isiniin jedhu ababaa yoomiyyuu yaadannoodhaaf ishiidhaa ta'u ababaa yoomiyyuu hin banne fidee fi dhufee kan addanatti argitan immoo bilisummaa ilma eessuma ishiiti abbaa manaa kiyya. Innis egaa kennaa kennee fi suura wajjin ka'ee jira. Akkasuma egaa hiriyoota ishii maatii qofa osoo hin taane hiriyoota ishii waliin baratan hiriyoota ishii
waliin jiraatan illee hedduu tas keessa jiru maqaa isaanii kan hin beekne. Egaa kan lafatti argitanii kennaa namni kennee fi asitti kan argitan eessuma ishiiti. Egaa laala akka ishiin of gochaa jirtu gammachuun ishii addumaa gammachuu kana waaqayyoon fiixanaa baasuu fi waaqayyoon akkuma isa kanaa nagaadhaan haala hundumaa keessatti si gargaare haala hundumaa keessatti si wajjin ta'es xumursiise immoo haga dhumaatti gammachuu kee kanaa fiixanaa baasu ennaa qorobee indootiyyoonni ishii adaadonni ishii firoonni ishii fidanii dhufan haadha dabalatee kunoo eessumni illee akkanatti holqabee fi mul'isaatiin jirti gammachuu ishii qooddataa jirti maatiinis gammachuu isaanii tooraan qooddachaa jiru kennaan kennamee fi lafa nam'ee jira amma immoo ergaa suura tokko wajjin ka'anii kennaa kennanii fi maatiin hundumtuyyuu akkanatti jechuudha daraddaramee walga'ee suura ka'aa viidiyoo waraabamaa oolee. Egaa kan argitan kun dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni asitti argitan kun ilmaan adaadaa ilmaan eessumaa kan wasiilanii maatii bal'aa akkanaayyuu waaqayyoon isiniif haa kennu kun hinaaffaa nama qabsiisaa. Maatii bal'aa akkanaa waan isinii haa kennuun isiniin jedha. Maatii akkanatti wal jaalatu, maatii akkanatti wal kabaju, maatii bal'aa akkanaa waaqayyoon isiniif haa kennu isiniin jedha. Kunoo haala kanaan tureera.